Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Kallattimaan gara mata duree oduutti deema oduun jalqaba. Ambaasaaddaroota fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa kan Finfinnee jiraatan paarkiiwwan gaarreen Baalee daawwatanii jiru. Oduun itti aanu deetan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'as mana murtii dhiyaatee jira. Innis mana murtii dhiyaatu namoonni inni ragaaf lakkaa'ate namni lama mana murtii osoo hin dhiyaatin hafanii jiru. Isaanis muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebeeti. Dabalata oduu kana qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kan itti fufe yoo ta'u lola deemaa jiru kana wal qabsiisee fiild maarshaal Birhaanuu Juullaa riippoortiin yookaan gabaasni inni marii isaaniitti irratti dhiyeesse kan isa qaanfachiise akkasumas kan inni itti salphate jedhamee jira. Dabalata fi guutuu oduu kana kan isiniin geenyu ta'a. Akkasumas har'as waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti funyaan Finfinnee jalaa hanga kibba Oromiyaatti diriirsee hanga dhiyaa Oromiyaatti babal'isee raawwataa jiraachuu akkasumas haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo bakkoota garaagaraatti argatee jira isiniin kenna. Oduun itti aanu ajandaan piroojeektii buufata xayyaaraa Abuu Seeraa duuba jiru misooma qofa osoo hin taane Oromiyaa bakka lamatti kan adda kutu yaada jedhu kan of keessaa qabu jedhamee jira. Oduu kanneenii fi kan biroo wajji guutuu oduu wajjin isinii wajji ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Ambaasaaddaroota fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa hedduun paarkii biyyoolessa gaarreen Baalee daawwatanii jiru. Ambaasaaddaroota fi dippiloomaatonni biyyoota garaagaraa kan biyya alaa kan teessoon isaanii Finfinnee ta'e dhaabbata UNESCO waliin ta'uudhaan paarkii gaarreen Baalee daawwatanii jiru. Itoophiyaan qabeenya uumamaa akka idila addunyaatti UNESCOtti galmeessite keessaa paarkiin gaarreen Baalee inni tokko. Paarkiin kun kan argamu kibba biyyatti yookaan kibba baha Oromiyaatti yeroo ta'u paarkiin kun qabeenya uumamaa garaagaraatiin kan faayame akka ta'e himamaa jira. Bineensota bosonaa Itoophiyaa malee biyya biraatitti hin argamne hedduu of keessatti qabatuun kan beekamu jedhamee jira. Dippiloomaatotaa fi ambaasaaddaroonni biyyoota garaagaraa kan lakkoofsi isaanii 20 ol ta'e daawwannaa qabeenya uumamaa Oromiyaan ittiin badhaate kana dinqisiifatanii jiru jedhamee jira. Oduun itti aanu deetan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa har'as mana murtii dhiyaatee jira. Mana murtii dhiyaatus har'as dhimmi isaa xumurra osoo hin gahin yookaan xumura odoo hin argatin hafee jira. Obbo Taayyee Danda'aa ragaa akka ta'aniif namoonni lamaan inni lakkaawwate har'as mana murtii hin dhiyaanne. Namoonni lamaanis ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi akkasumas kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebee yoo ta'an mana murtii osoo hin dhiyaatan hafanii jiru. Manni murtiillee lameen isaaniitu akka dhiyaatan poolisiin federaalaa xalayaa akka dhaqqabsiisu ni hojjedha jedhee jira. Xalayaa ergamu kanaanis ni dhufu gaafiin jedhu immoo gaafii namoota hedduuti. Ni dhufumoo hin dhufuun immoo waanuma of duratti arginu ta'a. Fiild maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juullaa waan haasa'etti qaanfatee jira jedhamee jira yookaan itti salphate jedhamee jira. Fiild maarshaal Birhaanuu Juullaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo godina Booranaatii fi godina Gujii keessa socho'an guutumaan guututti qulqulleessinee jirra. Kanaan booda sodaan homaatu hin jiru jedhee dubbatee ture jedhamee jira. Borumtaa inni kana jedheen boodammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa godina Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaa ganda Qaraaroo Diiramuu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa bakka kanatti raawwatee loltoota mootummaa 25 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 20 ol immoo madeessee jira. Guyyaa lammatallee itti deebi'uun haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 7 madeessee 10 ol immoo akka madeessee gabaasni fiild maarshaal Birhaanuu Juullaa marii gaggeessaa turan irratti dhiyeesse kanaan faallaa ta'uun immoo akkasumas kijiba ta'uun fiild maarshaal Birhaanuu Juullaa rifachiisee jira jedhamee jira. Qaana'uu qofaa miti iccitiin keessoo isaaniitti baate akka ibsitutti akka itti salphate kan mirkaneessiteedha. Gabaasni kun akkami jedhamee yeroo gaafatametti godinarraa yookaan godinootarraa
ergaa yookaan gabaasa nu dhaqqabeedha jechuudhaan deebisee jira jedhan. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwatee fi miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise kanaan kan rifate godina Boorana Bahaatti hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaatii fi akkasumas dameen tikaa walgahii ariifachiisaa waliin goote irratti akkamitti haleellaan hangana ga'u nurratti taasifame yookaan immoo raawwatame jechuudhaan wal qorannaan immoo dura akka dhaabbattes dhagahamee jira. Lola bakka Qaraaroo jedhamu kanatti gaggeeffame irratti osoo waardiyyaalleen hin argin iddoo seenuudhaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo irratti raawwate wal qeeqanii jiru. Haleellaan kun kan nurratti raawwatame osoo waardiyyaan hin argin iddoo waraanaa seenuudhaan akkamitti danda'ame iccitiin nu keessaa bahe jechuudhaan wal shakkii walitti akka uumtes dhagahamee jira. Wal shakkuu qofa osoo hin taane quba walitti qabuun wal dhabdee guddaa keessa seenuun isaanillee dhagahamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu cimsee itti fufee jira. Achuma godinuma kanatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa har'as irra deebi'uun barraaqan haleellaa raawwatee jira. Haleellaa kanas kan raawwate godina Boorana Bahaa aanaa Areeroo iddoo addaa Qoraan Jiidhoo jedhamutti bulchiinsaaf nageenya aanichaa addunyaa kanarraa kan godaansisee fi akkasumas kan biroo immoo lama madoodhaan kan adabe akka ta'e odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas har'as barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa achuma Boorana Bahaatti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Duula adda kumaa sababeeffachuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa Cibraan Soddon Booroo Boorana Bahaa aanaa Gooroo Doolaa ganda Raaraa'ootti mooraa waraana mootummaa magaalaa Gaddaa keessatti argamu irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiisee fi mooricha immoo guutumaan guututti hojiin ala akka taasise odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwateen loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduus akka hiikkate beekamee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa funyaan Finfinnee jalatti haleellaa raawwatee jira. Tarkaanfii fudhate kanaanis injifannoo gabbataa argadhe jedhee jira. Funyaan Finfinnee jala aanaa mulootti tarkaanfii fudhateen yookaan haleellaa raawwatee miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti akka dhaqqabsiise ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu akka madeessee fi haleellaa raawwatameen koloneelli Kaleessa Madaa'e mana yaalaa kan geeffame har'a kutuun dhagahamee jira. Yookaan immoo kutee jira jedhamee jira. Guutuu yookaan dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a yookaan immoo akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaattis haleellaa raawwateen injifannoo boonsaa galmeesse jedhamee jira. Kibba bahaa Oromiyaa aanaa muneessatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise odeeffannoon nu ga'ee jira. Haleellaa raawwate kanaan 15 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansisee fi 24 immoo kan madeesse akka ta'ee fi akkasumas meeshaalee garaagaraallee kan hiikkate akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata oduu kana kan qabannee dhufnu ta'a. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti ogeeyyii fayyaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisee jira. Giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala funyaan Finfinnee jalatti ogeeyyii fayyaa doktoroota yeroo dheeraaf leenjii ogummaa fayyaa ga'umsaan yeroo dheeraaf kennaafii ture leenjicha xumursiisuun eebbisee bobbaasuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu piroojeektiin buufata xayyaara Abbuu Seeraa qeeqa fi komii garaagaraa yaada garaagaraa kaasaa jira. Hayyoota fi qaamonni garaagaraa piroojeektii kana duuba ajandaa of danda'e kan Oromiyaa bakka lamatti qoodutu jira jechuudhaan yaada kennaa jiru. Piroojeektiin kun mudhii qabiyyee Oromiyaatti kan ijaaramu piroojeektii lammiilee 15,000 ol kan buqqisu ta'uun isaa beekamee jira. Kun immoo rakkoo biraa kan addaati jedhamee jira. Lammiileen buqqa'aa jiran kunniin immoo akka jedhamu osoo hin taane humna waraana mootummaatiin kan buqqa'aa jiran jedhamee jira. Namoonni buqqa'aa jiran kun waa'ee qabeenya isaanii mootummaa waliin fedhaa fi gaafii isaanii osoo irratti hin maratiin humnoota mootummaatiin dirqamaan akka buqqa'an taasifamaa jiru jedhamee jira. Dhugaan jirtu kana ta'e osoo jiru hojii gaggeessan ol aanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasoo immoo barbaachisummaa piroojeektii buufata xayyaaraa Abbuu Seeraa yoo ibsu buufanni xayyaaraa idila addunyaa boolee dandeettii isaatii ol tajaajila kennaa kan jiru akka ta'e himuun
Piroojeektii haaraa kana sadaasa 2025 ijaarsi akka eegalu akkasumas hangasitti uummanni qabiyyee lafaa kana irra jiru akka kaafamu himee jira. Akkasumas obbo Masfin Xaasoo BBC wajjin gaafiif deebii taasiseen abbootii warraa kaafaman 2500 manni jireenyaa akka ijaaramuu fi bara dhufu baatii sadaasa keessa akka kennamuuf dubbatee jira. Inni kana haa jedhu malee iftoominni jiru maal akka ta'e uummanni akka hin hubatin komiin uummata biraa kallattii garaagaraatiin ka'aa jira jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.